Oromiyaa gola jahatti qooda. Godinoota waan jedhan san diigee gola jahatti qooda. Wallagga Arsii Shawaa Harargee kan jedhu jijjiiruu qabna. Jawaar Mohaammed gama isaatiin godinaalee Oromiyaa diiguun gola ijaaruudhaaf karoorri qophaa'e guutummaatti waraana Itoophiyaatiif Oromiyaa kan hammeessuu fi akkuma amma dura gaafa Iyaadig diigan waraanni kaabaa dhalate ammas waraana biraa dhalaa jechuun diigumsa bilchiginnaan amma fiddee morman. Dubbii Jawaar kana kan mormu ammoo hiriyyaan Jawaar Mohaammed duraaniitiif qabsaawaan Oromoo amma immoo deeggaraa mootummaa ta'e obbo Yaayaa Bashiir Jawaar Mohaammed akkasumaan caaseeffama ammaa kana akka diigumsaatti dhiyeessuun sirrii miti jechuun Jawaar falman. Yaayaan gama isaatiin dubbiin amma gola Oromiyaa jedhame yaada Jawaar Mohaammed waggoota dura kennee wal fakkaata akkasumas ammoo yaada Jawaar sanaan kan wal simuudha jechuun ibsuuf yaalan. Wallagga Arsii Shawaa Harargee kan jedhu jijjiiruu qabna. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jennam. Kun qophii wal mormii dhimma diigumsa godinaalee Oromiyaa jedhameef caaseeffama haarawa gola Oromiyaa jedhame irratti hayyoonni wal dhaban kan dhiyeessinudha. Hayyoonni Oromoo Yaayaa Bashiir akkasumas ammoo Jawaar Mohaammed dhimma kanarratti yaada faallaa walii kan kennan yoo ta'u dhimmi diigumsa Oromiyaa yookaan ammoo diigumsa godinaalee Oromiyaa ijoo dubbii miidiyaalee hawaasaas ta'eera. Asirratti waan Jawaar Mohaammed jedhan akkasumas ammoo waan isin beekuu qabdan dhimma Yaayaa Bashiir irratti bal'inaan isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin akka barreessitan akkasumas ammoo viidiyoo teenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo laayik, sheer, sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafannam. Kallattumaan gara qophii guutuutti isin dabarsina. Paartiin badhaadhinaa Abiy Ahmediin hoogganamtu Oromiyaa bakka jaatti diiguudhaaf akka jirtu amma ibsamuu irratti argamam. Waggaa 3 dura Oromiyaa kilaasteraan qooduudhaaf yaalaa kan turte paartiin badhaadhinaa amma immoo ifatti gola golatti Oromiyaa adda baasuudhaaf karoora haarawaa gadi baasu Jawaar Mohaammed ede iccitii paartii badhaadhinaa keessa argadheera jechuun saaxilee ture. Akka amma jedhametti koreen jiddu galeessaa paartii badhaadhinaa dheengaddarraa jalqabee Adaamatti walgahii godhachaa jiraachuutu himamem. Walgahii kanarratti ejjennoowwan paartichi marii biyyaalessaa irratti qabatee dhiyaatu guddinaan ifoomaniiru. Haaluma kanaan ejjennooleen gurguddoon 4 kan dhiyaatan yoo ta'u paartiin badhaadhinaa ejjennoolee kana hunda marii biyyaalessaatiif dhiyeessaa jedhamem. Isaan keessaa tokko sirna federaalizimii guddaa amma jiru kana diiguu kan dabalate yoo ta'u wantoota balaa qabaniif haala amma jiru caalaa balaa biraa dhalan qabattee paartiin badhaadhinaa as ba'uuf akka jirtu ibsameera. Kan amma hayyoonni siyaasaa Oromoo irratti wal dhabaa jiran dhimma diigamuu godinaalee Oromiyaa isa jedhamee fi Oromiyaa diiguudhaaf karoora paartiin biyya bulchuu dhiyeesseedha jedhame. Akka gabaasnii fi iccitiiwwan bahan agarsiisanitti naannoleen amma booda kan uumaman akka kana dura karaa murtii uummataa yookaan ammoo riifirandamiitiin osoo hin taane gaafiin paarlaamaadhaaf dhiyaate pirezidaantiin mallattoofnaan ni gahaa jedhame. Kana jechuun godinni Oromiyaa tokko cite naannoo of danda'e yookaan naannoo biraatti dabalamuu yoo fedhe marii fi murtii uummataa tokko malee kun osoo hin barbaachisin sagalee paarlaamaatiif mallattoo pirezidaantii biyyattiitiin waan mallattaa'udha. Asitti immoo jidduu kana dookumentiin Oromiyaa gola jahatti qooduudhaaf karoorfame kan qoodame yoo ta'u kanas Jawaar Mohaammed guutummaatti argachuu beeksiseera. Akka jedhametti taanaan maqaaleen kutaalee Oromiyaa amma gola baha Oromiyaa, gola kibba bahaa, gola kibba Oromiyaa, gola lixa Oromiyaa akkasumas ammoo gola kibba lixa Oromiyaatiif gola jiddu galeessa Oromiyaa warra jedhamanidha. Kun immoo guutummaatti godinaalee Oromiyaa kan jedhaman diigamuun Oromiyaan illee diigamtee bakka jaatti akka qoqqoodamtuuf karaa saaqaa jedhu Jawaar Mohammediif namoonni dhimmicha irratti yaada kennan. Kun kanaan osoo jiru gama biraatiin magaalaan Shaggar Finfinnee jala akka galtuuf murteessuutu ibsame. Kunis erga godinaaleen Oromiyaa diigamanii fi bakka jahatti adda qoodamanii booda ture. Dhimma godinaalee Oromiyaa diiguutiif gola Oromiyaa jedhamu ijaaruu jedhame booda namoonni siyaasaa hedduu yaada kan laatan yoo ta'u warri mootummaa deeggaran osoo hin hafin hedduun dhimma kana balaaleffachaa jiru. Faallaa kana garuu namoonni gola waan jedhamu kana deeggaran illee turaniiru. Asitti hayyoonni siyaasaa Oromoo illee walii galuu kan hin dandeenye yoo ta'u namoonni lama siyaasaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaban Jawaar Mohammediif Yaayaa Bashiir yaada garaagaraa kennaniiru. Mee yaada jara lamaanii akkasumas ammoo yaada qondaalli ABO tokko laatan akka armaan gadiitti isin biraan haa geenyu. Yeroo ammaa kana mootummaa Itoophiyaa deeggara kan jedhamu Yaayaa Bashiir yaada inni kenne jalqaba irratti isin biraan geenyam. Yaayaa Bashiir barreeffama isaa arra barreesseen caaseeffama bulchiinsota Oromiyaa haarawaa gola Oromiyaa jedhamu laalchisee waa xiqqoo irratti dubbachuun barbaachisaadha jedhan. Oromiyaa goloota jahajaatti caaseessu kan jedhu dafanii akka diiggaatti Jawaar ibsuun sirrii miti kan jedhan Yaayaa Bashiir yookaan hiriyyaan Jawaar arra immoo deeggaraa mootummaa kan ta'e dhimma kanarratti waggoota 2-3 dura nutumtu akka rogeeyyiitti
irratti waan informaalii mari'achaa turree jirra jedhan. Akka yeroo sana jechaa turreetti taanaan caaseeffamni keessoo Oromiyaa maqaa lagaa, kallattii, gaaraa yookiinis teessuma lafaatiin yoo ta'e wayyaadha jechaa turreerra. Sababiin isaatis caaseeffamni amma maqaa godinaatiin jiru godinummaa fi gosummaa babal'iseera jedhan. Inumaa caasaan amma maqaa golaa jedhuun dhufaa jiru dilas maqoota godinoota durii irraa kan fagaate hin fakkaatu jedha Yaayaa Bashir. Yaayaan asitti dubbii Jawaar Mohaammed waggoota dura dubbate yaadachiisuu barbaade. Akka Yaayaa Bashir jechaa jirutti waan Jawaar Mohaammed waggaa 2-3 dura dubbateetu amma hojiitti hiikamaa jira jedhan. Yaadni Jawaar Mohaammed amma dura laatanii turan dhimma kanarratti Wallagga Arsii Shawaa Harargee ka jedhu waan jijjiiruu qabna. Garami jijjiirra maqaa gaaraatti jijjiirra. Godina Gibee, godina Gannaalee, godina Walal, godina Arsii ka jedhus maal ka jedhu jijjiiru maqaa gosaatii fi maqaa political identity uummate kana ni jijjiirra jechuudha. Akkuma hundu beeku maqaa godinoota amma jiraniitiin eenyummaan haaraan uumamaa deemaa jira kan jedhan Yaayaa Bashir keessattuu diiyaaspooraa Oromoo keessatti jaarmayni hawaasa Oromummaadhaan ijaarame haxa diigame godinummaan yookaan afooshaaleen eenyummaa haaraa tahaa jiru jedhan. Kun yoo akka kanaan callisanii ilaalan tokkummaan Oromoo balaa guddaa mudachaa jira kan jedhu Yaayaa Bashir tokkummaa Oromoo jabeessuuf eenyummaa sanaa gadi jiru yookaan godinummaa yookiinis gosummaa laaffisuudhaaf caaseeffamni haaraan kun furmaata qabaachuu danda'a jedhan. Haa ta'u malee mootummaan caaseeffama haaraa kana maaliif akkamitti akka hojiirra oolchuuf deemu ibsa gahaa ummataaf kennuu qaba jedhan Yaayaa Bashir. Sana booda bal'inaan irratti dubbachuun ni danda'ama ammaaf gaaza keessan ifirraa hin fixina jechuun gorsan. Obbo Yaayaa Bashir dhimmicha irratti yoo mootummaa deeggaruuf yaalan. Jawaar Mohaammed gama isaatiin Yaayaa Bashiriif battalumatti deebii cimaa kennan. Jawaar ergaa isaaniitiin ilaame dubbiin godinoonni maaf diigamanii miti. Godinni heera mootummaa keessayyuu hin jiru jedhan. Jawaar Mohaammed itti dabaluun haayiraarkii yookaan ammoo sadarkaa bulchiinsa Itoophiyaa federaalaa naannoo aanaatiif gandaa qofa qaba jedhan. Godinni naannolee gurguddoo keessatti aanaalee waan baay'ataniif gartuudhaan akka qindeessuuf jaarame kan jedhan Jawaar aangoon godinaa kan naannoo irraa ergisaadhaan kan kennamedha jedhan. Mana maree mataa ofii waan hin qabneef seera hin baasu baajataa sirra maduu kanaafuu godinoota jijjiiraa ooluun rakkoo miti jedha Jawaar. Maqaan godinootaatis jijjiiramuun rakkoo miti inumaatuu faayidaa qaba jedhan. Godinoota maqaan isaanii hiikoo eenyummaa siyaasaa horate jijjiiruunii fi caaseeffama haaraa diriirsuun akka waan gaariitti ilaalamuu qaba jedha Jawaar. Dubbiin kan jirtu garuu wanti gola jedhamee as bahe kun rakkoo murnummaa yookaan ammoo paarookiyaalizim godinoota wal qabatee jiru kan furu osoo hin taane kan daran hammeessu ta'uu isaatii jedha Jawaar. Caasaan bulchiinsaa Wallagga, Shawaa, Arsiif Harargee kophaa kophaatti gola mataa isaanii kennu. Gandummaadhaaf humna caasaa fi leecelloo mootummaa kan goonfachiisuudha jedhan. Kun ammoo atakaaroo fi qoccolli gandummaa hanga ammaa ture irratti gaaza biraa raphuudha jechuun Jawaar ammoo sodaa isaanii kataban. Maqaan caasaa golaa amma bahe kun Arsii, Shawaa, Wallaggaaf kan kana fakkaatan qabaachuu baatus gurmaa'insi lafaatiif ummata sanuma ta'a. Kun ammoo Oromiyaa diiguudhaaf yoo taate malee tokkummaa ummatichaa cimsuudhaaf hojii misoomaa si'eessuudhaaf faayidaa hin qabu jechuun yaada Yaayaa Bashiriif deebii kennan. Gabaabaatti wanti gola jedhamee amma dhufe kun tooftaa Oromummaa diiganii Shawummaa, Harargummaa, Arsummaa yookaan ammoo Wallaggummaa bakka buusuuti jedhan. Kun ammoo Oromiyaa diddaa tokko malee diiguudhaaf haala mijaa'aa uumaa jedha Jawaar Mohaammed. Jawaar Mohaammed dhimma kanarratti eedaas yaada kennanii turaniin godinaalee Oromiyaa diiguudhaaf yaaliin amma godhame kun guutummaatti waraanallee kan hammeessu akka ta'etti ibsan. Waggaa 6 dura wayita mootummaan ammaa kun guutummaatti Iyaadig diigu akka hin diigne osoo gorsinuu diigee waraanni kaabaa dhalatee jedha Jawaar. Ammallee wanti godinaalee Oromiyaa diiguu fi akkasumas ammoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee fuudhanii gara biraa galchuudhaaf taasifamu kamuu Oromiyaattis ta'e Itoophiyaatti waraana kan hammeessu ta'uu hubachiisanii turan. Namni biraa dhimma kanarratti yaada kennan qondaala ABO Obbo Lammii Beenyaati. Obbo Lammii Beenyaa gama isaaniitiin Lidatu Ayyaloo kitaaba mana hidhaa taa'ee barreesse tokko irratti Oromiyaan naannoo 5tti qoodamuu qabdi jedhee barreessee ture jedhan. Sababiin isaa ammoo Oromiyaan bifa biyyummaa waan qabduuf Itoophiyaadhaan morkataa yoo itti fufte Itoophiyaa dhiibattee ofii biyya ni taati yaada jedhu qabu ture jedhan. Warri gorsa Lidatu dhaggeeffate Oromiyaa gola goolii 6tti nuuf qoodeera jechuun dhimmicha morman Lammii Beenyaa.
beenyam. Golli goolii kun akka dhugoomuufis waggoota darban haalaan irratti hojjetameera kan jedhan qondaalli ABO sabni keenya miira sabummaa isaa gatee laaqii gandummaa keessa akka gangalatu irratti hojjechaa turanii jedhaniiru. Laaqiin gandummaa kun bakka hunda seeneera, saba tokko walitti diinoomsu naatoo sabummaa akka waliif hin qabaannes taasifameera jedhan. Daba dhaabbataadhaan saba keenya irratti hojjetame miirri sabummaa keenya haphataa akka deemu taasifameera. Haalli ammaa yoo itti fufe waan qabsoon arganne hunda ni dhabnaa jedha qondaalli ABO. Sabummaa Oromummaaf Oromiyaa yeroo dhiyootti dhabuu dandeenya. Yaaddoon kun ergana seene na keessa bubbuleera jedha qondaalli olaanaan adda bilisummaa Oromoo Lammii Beenyam.